naga amanan waqaku orman kajeelu sorrar kake naga amanan waqaku sorrar kake naga amanan waqaku undayon nabiu ayanike naga amanan waqaku ayanike naga amanan waqaku orman kajeelu sorrar kake naga amanan waqaku sorrar kake naga amanan waqaku undayon nabiu ayanike naga amanan waqaku ayanike naga amanan waqaku orman kajeelu sorrar kake naga amanan waqaku sorrar kake naga amanan waqaku nanama mudan gutu ikeke naradike mtupuko sitwame ofit nafofse sinjirenya argate lupuko nanama mudan gutu ikeke naradike mtupuko sitwame ofit nafofse sinjirenya argate Hallelujah. Anafati madale gakoti. Anafati madale gakoti. Anafati madale gakoti. Anafati burka direnyati. Anafati burka direnyati. Anafati burka direnyati. Anafati madale gakoti. Jesus. Anafati madale gakoti. Anafati madale gakoti. Sinapade alto kunafifte nukanofnu harana jallate ati bullafana kesu sinoftu biftu sinapade alto kunafifte nukanofnu lafaan keesus sinoftu jaallatama nagaan nagaarra caaluu nagaan waaqayyoo kan abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu hunduma keessaniif haa baay'atu karaa hundumaan isin nu gargaare maqaa waaqayyoo eebbifamaa ta'u egaa waaqayyo nu gargaare warra gargaaramaniin keessaa isaan tokko taane argamneerra waaqayyo guyyaa kaleessaa nutti dubbatee ture amantiidhaan jiraachuu waan jirutti lallabee ture nan yaadadha waaqayyo immoo nama kanas hin dubbata waaqayyo waan haaraa godha nagaan gooftaa hunduma keessaniif haa baay'atu qixa jirtaniif lafa jirtanitti ana obboleessa keessan bira nagaa guututu jira isa madda nagaa keenyaa ta'e Kiristoos ulfina isaa fudhatu egaa waaqayyo namoota fayyisuu barbaadu fayyisaa kaleekuu barbaadu hin hiikaa
kan gaafii qabaniif deebii laata waaqayyo maal jennaan nama bira hin jirru fuula waaqayyoo jirra isa waaqa lafa uume isa gaafii namaatti deebii laatu isa dadhabaa lafaa kaasu isa wallaalaa beekaa godhu warra mimmaan dhangalaasan irraa mimmaan kana qu leenci golgootaa nu gidduu jira walitti qaqamuun keenya yookaan immoo argamuun laficha kanaa yookaan immoo iddoo kanatti kan walitti nu qabe hafuura waaqayyooti yookaan immoo geggeessaa hafuuricha isaati malee wanti tokko hin jiru hojjichis kan waaqayyooti. Yesus gooftaadha. Kanaaf waaqayyo ganama kana hin haasa'a hin dubbataa warra isa dhagaaniif warra isaaf gadi jedhaniif warra isa dhaggeeffatanii waaqayyo waan godhu qaba. Haalelluuyaa. Nagaan gooftaa koo hunduma keessanii baata. Rakkinni keessa jirtu haalli keessa jirtu. Dhukkubni nagaa sii kennuu dhiisuu danda'a. Akkati nagaan qabaanne nagaa maalii qabna jedhe gurra keerratti tasaasuu danda'a. Isuma keessa dhaabanne haala garsitti Yesus Kiristoos jireenya nuuf qaba. Balbalaadhatu na eega, dirree ulfinaatu na eega. Salphadhee nafu na yeellaa'u waaqayyo galmaan nagaa jennee sagalee abdii dubbachuu qabna. Maaf jennaan inni nuti amanne Yesus jiraataadha waan ta'eef. Haalelluuyaa. Sagalee waaqayyoo iddoo tokko dubbiseenii macaafa qulqulluutti darbina. Arrawaasin ni bubaayisen nan karadha. Macaafa qulqulluu nan dubbadha garuu nan karadha. Waaqayyo waan haaraa godha. Ba'uu boqonnaa lama lakkoofsa tokko seera ba'uu boqonnaa lama lakkoofsa tokko irra nan dubbisa. Akkas jedha. Bara sanaa namichi sanyii Leewwii tokko dhaqee sanyii isaanii keessaa intala tokko hin fuudhe. Dubartittiin ulfooftee ilma hin deesse. Mucichis bareedaa ta'uu isaa yommuu argite ji'a sadiif hin dhoksiteedha. Yaa waaqayyo gooftaa ati mootii waaqatii fi lafaati. Amma jettee amma dubbatte kan geessu dubbattee immoo kan dhageessifattu. Gooftaa gooftotaati maqaan kee maqaa Yesuusin galanni siif haa ta'u. Ilaa amma sagalee kee nutti haasa'i, hafuurri kee nutti haasa'u, ayyaanni kee nutti haasa'u. Warra barsiisu barbaadu barsiisu, warra sirreessu barbaadu sirreessu. Dhukkuba kan qaban yaa fayyaan, rakkina qabanitti haa fayyan, yaa hiikaman ijoolleen kee, humna fuula qulqulluu kee wajjin haa ta'u, sagaleen kee wajjin haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosin ijoollee kee gargaari. Wiilata jiina masuu kabaaraadha. Ameen, 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 ameen. Humna sagalee kee jala wanti dhaabatu hin jiru. Sagaleen kee billaadha. Billaa qara lamaan qarame caalaa qara qaba. Maqaa Yesuusin ijoollee kee irraa waan mummuruu barbaadu waan kukkutu barbaadu kukkuti. Warra gaaffii qabanitti iskiriin irratti kan barreeffatan, daftara isaarratti kan barreeffatan, ajandaa irra kan qaban maqaa Yesuusin deebiidhaan gara isaanii dhaqe. Ameen, ameen gooftaa ko. Loora baabaa suutaa yaabaa. Galanni siif haa ta'u. Nagaan gudduu deddeebi'i. Jaalalaan gudduu deddeebi'i. Wallaansaan gudduu deddeebi'i. Ulfina maqaa kee hojjedhu. Nuti gadi jennaa tolol jedhe. Fooniif dhiigni gab haa jedhani. Hatamee bitamee kan dhufe haa qabamu. Humna dhiiga olichaan hattuun haa qabamu. Digimtiin haa qabamu. Lusiifeer haa qabamu. Jawwichi haa qabamu. Jaajjatamija haa qabamu. Ameen, ameen, ameen. Galanni siif haa ta'u. Uffee. Mata duree akkas jirroottan dubbadha. Dhokattee naftu hin mul'atta waan jirroottan dubbadha. Dhokattee naftu hin mul'atta wanti jedhu kuni seera ba'uu kana keessatti sabni Israa'el harka warra mootii Gibxii jalatti weeraramanii yookaan immoo garbummaatti waan jiraataniif sababbii isaanii haalli tulfaateef rakkinni tulfaateef qabaa harka namaa jala jiru. Rakkina keessa jiru. Kanuma keessatti garuu waaqayyo kakuu gurguddaa galeef. Kakuu isaaniif gale kakuu baay'eedha. Garuu jarri inumaayyuu kakuu keessatti arguu dhisitii itti cimaa rakkinni itti hammaachaa dhufe. Qooda kakuu arguu rakkinatti itti baay'ate baati itti ulfaate mootiin Gibxii baay'eetti baay'ise dhoqqee dhiichisiisaa arama wanti isaan hin hojjenne tokko illee hin jiru. Kanuma keessatti garuu baay'achaa dhufan. Maal jennaan abdiin isaan qaban abdii waaqayyooti. Waaqayyo sinan guddisaa ittiin jedha. Waaqayyo sinan geeddaraa ittiin jedha. Kakuu dhagaaniiru garuu lafa kakuu jiran. Ergaa siika baganama kana siika katameera garuu lafa kakuu kan jirtu. Sitti dubbatameera garuu siin raawwatamne humna dhiigoolichaatiin ganama kana wanti siin dhoksa gadsidiisaa hin mul'atta maqaa Yesuusiin. Dhokattee naftu hin mul'atta inni jedhu kuni rakkina keessa dhaabatanii wanti isaan hin godhan jiru xuubii dhoofsisaa dhoqqee dhiichisaa kan gosuma hojjetin isaan hojjechiisa mootiin Gibxii. Wanti isaan hin godhan jiru
kanuma keessa garuu danuunuma warri Gibxii gadi qaban warri Israa'el baay'achaa dhufan. Danuunuma warri Gibxii tammaachaa dhufe isaan immoo baay'achaa dhufan. Karaa hojiitiin karaa garaa garaatiin dadhabsiisaa dhufan. Garuu isaan baay'achaa deeman. Jiraatu Waaqayyo. Ergaan sii qaba. Haalli keessatti ulfaate rakkinni keessatti ulfaate ba'aa keessatti ta'e saggoo kee kan yaabe Waaqayyo ganama kanaa dhokattee naftu hin mul'attaan. Maaltu si dhokse laata? Harka namaa ta'uu danda'a, diinan ta'uu danda'a, rakkinaan ta'uu danda'a. Dhokadheera hin mul'anne kaayyoon koo galma hin geenye furmaatan dhabe jettee galgala ganama kan boosu. Hojiin kee milkaa'umsa kan dhabe, jireenyi kee milkaa'umsa kan dhabe, karaa boonsaaf galumsaa kan wallaalte guyyaaf halkan tokko keessatti ta'e yemisiraachi sagalee Waaqayyoo gara kee qabee dhufeera. Akkasiin jedha sagalee Waaqayyoo ganama kanaa dhokattee naftu hin mul'attaa. Hallelujah. Yesus gooftaan. Namoota baay'eedhaaf ganamni kun ganama mul'achuuti. Dhugaadha haalli nama dhoksaa. Hiriyaan nama dhoksa, namni nama dhoksa, waan baay'ee nama dhoksa yeroodhaaf. Yeroon nama dhoksa. Tokko yeroon nama dhoksa. Barri nama dhoksa, guyyaan nama dhoksa. Hallelujah. Maqaan Waaqayyoo eebbifamaa ta'u. Bu'aa naftu gaddaa naftu. Waaqayyo ganama kanaa dhokattee naftu si mul'isa jaara. Otuma kana gidduu jiranii boqonnaa lama gubbaarratti Museetu dhufee dhalata. Sanyii Lewwii keessaa dhaqee tokko fuudhee inni isin ulfooftee ilma hin deesse mucaanis baay'ee bareedaa tureera. Maqaa Waaqayyoo ulfaatu. Yesus gooftaadha. Kana keessatti Waaqayyo immoo isaan gargaaraa dhufe. Isaan wajjin ta'aa dhufe. Egaa Museen kana gidduu keessatti haala ulfaataa kana keessatti dhalate Musee. Waaqayyo siniifan kaasa nama sin gaggeessu haala kana keessaa kan sin baasu siniin kaasa jedhee kakachaafee ture sana jara kanaaf. Kana gidduu keessatti Waaqayyo Museen dhufee dhalate. Gaafa Museen dhufee dhalatu haalli Museen keessatti dhalate haala ulfaataan. Maaliif jennaan mootiin Gibxii akkas jedhee ajaja baase. Dubartoota warra Ibrootaa gaafa ulfaanii gaafa dubbatee jireenyatti dhiisaa gaafa dhiiratee garuu ajjeesaani. Sagaleen isaaniif darbu sagalee abdiiti. Haalli isaan keessa jira garuu haala ulfaataadha. Ergaan sinii qaba. Sagalee sin dhaggeesse sagalee jireenyatti kan sin keessa jirtan garuu du'a. Mul'anni keessan du'aadha. Hafuurri keessan du'aadha. Jireenyi keessan du'aadha. Waanii kan qabnetti ganama kana hafuurri Waaqayyoo eega sinii godha. Waan furmaatatti dhabnetti ganama kana Waaqayyo furmaatatti sinii godha. Yesus gooftaadha. Mootiin Gibxii dhiirota yoo ta'an ajjeesa. Durboota yoo ta'e garuu jireenya tambisaa. Museen haaluma kana keessatti dhalate. Inni dhalate dhufee Museen. Wow. Hallelujah. Gaaf kana dubartootatti dhaqee immoo Waaqayyo haase. Ilaa deebisan. Tokko dursa hojiitti baay'ise. Ta'uunis yaalii gurguddaa irratti yaal. Amma maal godhe? Dhalli isaanii dhiironni haadhumanii jedhe. Ergaa sii qaba ganama kana. Sanis ta'e kanas ta'e dhokattee laftu mul'atta Waaqayyo lafa yaade si qaba. Rakkinni jira, dhibbinni jira, waan baay'eetu jira jireenya namaa kan jeequ. Garuu Waaqayyo ganama kanaa haala keerra deeman dhufaa. Rakkina keerra deeman dhufaadha Waaqayyo. Balbala sirraa banaadha Waaqayyo. Maatiyos 7 irratti kan addaan ergattuu barbaada isiniif kennama kan balbala rukutu hundumtuuf hin banamaadha. Cufaan kee dhiiga walichaatiin ganama kana haa banamu. Eelaa baanaa masyaa. Yesus gooftaadha.
Yesus bara baraan jiraataadha. Kan nuuf galuu qabu yeroon nama dhoksa guyyaan nama dhoksa. Maaltu si jalaa dhokataa irra jireenya keetti mul'ata keetti dhokattee jirta. Rakkinaan dhokattee fira jalaa dhokattee nama toddoo keen beeku haala sitti ulfaatee ilaa akkas jedha gooftaan ganama kana dhokattee naftu siin mul'isaadha. Gadamtee naftu siin barbaadaadha. Yoosefiin obboloonni firoonni of gidduudhaa baasanii gannaan harki Waaqayyoo barbaacha dhaqe. Abboota firdii boqonnaa tokko gubbaarratti iftaa of keessaa baasanii Waaqayyo garuu dhaqee barbaacha dhaqe. Mee ameen jedhadhaa abboo. Waaqayyo ganama kana nama barbaacha gochuuf qaba. Nama dhimma isaa kaasuu qaba Waaqayyo. Nama mul'isuu qaba Waaqayyo. Tokko mul'achuudhaaf dhaabannee Waaqayyoon eeguu qabna. Lammata obsa qabaachuu qabna. Sadaffaa Waaqayyoon dhaggeeffachuu qabna. Shanaffaa immoo jireenya keenya Waaqayyo irratti gatuu qabna. Gaafa of dhageenya jireenyi keenya hin bada. Waaqayyoon dhaggeeffannee jennaan jireenyi keenya furmaata ta'a. Boriin keenya guddaa ta'a. Abdii kutachuu qabnu. Haleluuyaa. Nananii fadha baay'ee tokko Yesuus gooftaadha. Namoota yeroo dhoksee fakkeenya fuudhee gaafa sirriitti dubbadhu hojii ergamootaa boqonnaa 3 gubbaarra namichi waggaa 40 dhaloota isaatiin kaasee balbala dura taa'aa ture. Naafa ture. Yeroo lafa harka namaatiin gargaaramaa ture gaafa yeroo Waaqayyo garuu achii ka'ee mul'ate. Atis ganama kana dhokattee naftu mul'atta. Naafummaa kee sirraa eega Waaqayyo. Jireenya keetti furmaata laata Waaqayyo. Harki Waaqayyo gara kee dhufa ganama kana. Namichi harka namaan baatamee gara. Harka namaatiin gargaarama. Garuu Waaqayyo guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko gara isaa dhaqe. Guyyaan kun guyyaa kee haa ta'u. Baay'isawwan ganamni kun namoota baay'eedhaaf ganama addaati. Namoota baay'eedhaaf ganama mul'achuuti, ganama hiikamuuti, ganama geeddaramuuti namoota baay'eedhaaf. Konfiraansiin kun namoota baay'eedhaaf sababa ta'a. Dhukkuba obbaafattu, rakkina obbaafattu. Tigorro bossebene meshila baraba dinama sukaba. Waaqayyo natti beela ganama kana namoota baay'eerraa malkaa rakkinaa gogshaanaa jedha gooftatu. Namoota baay'eerraa maggaarajaa dukkana tarsa'uun argaareedha amma laabadoo sekebene mooradaa. Maggaarajaa jireenya kee dhokse, maggaarajaa mul'ata kee dhokse. Ergamaan Waaqayyo billaasaa baatee saba kana gidduu naanna'aa jira tarsaasuudhaaf. Waan si dhokse sirraa tarsaasuudhaaf, waan jireenya kee dhokse sirraa tarsaasuudhaaf harki Waaqayyoo dhufeera. Dhukkuba kee haa ta'u, waan barbaade ta'u, dhukkubni fira kee miti, rakkinni fira kee miti, sin madaalu. Waaqayyo ganama kana sirraan tarsaasaadha. Ganama kana sirraanii kaadha Waaqayyo. Aitama sukaba harore bejene mo seblava radia. Witaki vorrobo divene asema. Ila Waaqayyo takkasnaan jedha. Maggaarraja namoota maggaarraja dukkanaa keessatti dukkanii gaddaa keessatti ta'anii ilaala. Dukkanii kana dhufee billaata tarsaasuun arga. Maal jennaan jireenyi namoota baay'ee dukkanaadha gooftatu. Jireenyi namoota baay'ee ifan qabu ofirraa. Namoota dukkana keessa ta'anii ifa ilaalan arga. Maal jennaan namoota haalli rakkinni irraa fageesse ifan isanii dukkana kan ilaalanii abdii guutatanii kan ta'anii namoota 91 ganama kana nan miilladhaadha furri Waaqayyo. Nammiilladhaadha Yesuus. Dukkana keessa ta'anii ifa borii ilaalu garuu dukkanichi irratti wal maraa jira. Dukkanii gaddaa keessa taa'u Waaqayyo akkasnaan jedha ganama kana dhaqeen irra tarsaasa. Dhukkubaa ta'u rakkinaa ta'u maal isaan beeku nama Waaqayyo garuu namoota 91 irraa dhaqeetan billaa gootiin kukkutaanaan jedherraa. Ayoo virreeta jiikamaa seelooriyaati vaay. Ishee Waaqayyoo ko. Lammaffaa immoo
أستر بقولنا شنقو بارتي مورداكيان همان يفنوكو بس همان مورداكيان يفنوكو بس إيفما ورا يوني كبارتي دوات مرتان أستر موتينا قافتو كغرو أكا جراتي من أستر تنيان نكوبان موتي مال سيغونو مالك سيغونو برباد داي قابلو كتشولا فكاتو واقعي وايكي فرماتا نوا وايكي نمت سياسة وايكي كل ستاسة إندان قفت مولا تشولا فكاتا جنا وانت سيدانجا سنجرو أو إلا بانا ما سيغرو بوديابا أتيكا هلو مهندس سيبه هلوريا تيكا بوس مالك سيغرو بيتا ناريا موتيتي نار سنجيكو تدوات مرتاي جرا دوانا أولشت دوتي كسيت مرتاي جرو نكمان كنا فت مرتاي سيتاي جرين نانكا بكان جاتو كنا ما كنا ركمان واقع يو كسينجنا غرة كيرت نفه جرين نانكا بدشان لوكاس بقولنا جاتا بيتو كو كبارتي واقعيو لكي التاسي زكارياس يدوي نان آتي منا كين الفوف ديل من دي سيد جناني إشير الدلوم تت أنا الدلوم جنا أمتون دو ستشري أبقي قد الناسا قالوا مواقعيو لكي وانتي مكان كيف هكبو وانتي مكان رجتو وانجرني قتن جدرمو أنا ستة موقع سمكاراي كان مكانا واقعيو مكاري هوني كي تشبيكن مكابري تشبيكن سرّا كاسي مكاهارا جرين نهارا والفنا قرأ والفنا تسيري برس كان مكانا واقعي فورا واقعيو تنما مولو سورف كيكا بواقعي نما على النقطة مولسة كنا مكانا واقعي نما ركنا النقطة نما ركبا مولو كتا كنا مكانا واقعي مولسو برباد أنا فرانك أبو أنا نمان أبو ويو ورجلن فرمات النبي كراتنا في نمبك أكا جامبك يا في جيرين يكون نارجت نويا ورجلن إلى قوف تانجر مكان أكيلو ننو فادا كراكيشن جرا يسوس موتيت ينان سنجيكو تدوى مرتايرات إلى كم قر إيو ذا كنا قرنان همانيت بقولنا جالا كوسا قال يجبسا لكاتو بقولنا جارا قال جالا ساقر لكوسا شنقو بارتي مو همان نكاتي في داول قلتاي مورداكيان بالبرارتا لو خاتجرا وارديان يا مان يا موت كينا لما موت انجالا تو مالتو تايدي سيستمان بي واقعيو سيستمان غير كيانو وتو يادي نو تنبيك ان واقعيو لفاسيا خاصو وبليت ترجع شيكا كنا ما كنا دينجتا يبسنا ركت دينجتا يا رتما دوا دينجتا متي سلبنا دينجتا متي ليو دينجتا متي ولفين دينجتا جرينا كسنا ركت تاسو توليا دي نو تنبيك رفاكاتو غويا كيسا غويان كوني كن غويا داسني فاتو واقعيو غويا رغنا غويا كيسنا غو لوغانا واقعنا تيمر غويانا راكوني كونفرانس كن نموتا بايدا سببا نانجنا غوفتك نموتا بايتو ملكا نموتا بايتو جولا نموتا بايتو مولتا نموتا بايتو أوبافتا يجون هني كما جتشولا انفرمتو واقعيو سنفرق نمكان هاليلويا نما موتين جالتو مالتو تادي موتيني حمانين غافتا مورداكيان فنو قبسن اني غرو كانا جري فرد موتي يابتو وفتا موتين وفتو غنفو موتين كاوتو نياتا موتي وان باي نبت ارغا كنا نبت بوتي فرد جرى خاني مندري تكيسا ديمي نما موتين جالتو فخينتو تا هاجنوي وفي التمرتش واقعيو حركتين سلبتين سيكما جميلة حركة دواتي سيكو بيسو جيرينا كارغا قابو واقعي سيمولسو قابو واقعي نما كي وجتو قابو واقعي جيرينا كيفكو قابو واقعي جيرينا كي إلالو
harka salphatteen kabajamta kan siif qophaa'e du'a kan siif qophaa'e jireenya tuuta ila kan siif qophaa'e du'a fudhattee eegaa jirtaati nagaan argadhu jechaa jirtaati hin milkaa'ochaa jirta waaqayyo garuu ganama kana sin milkeessaa'edha waaqayyo garuu ganama kana sinii kaachaa'edha waaqayyo ganama kana furmaatan sii taachaa'edha akka gootu jedhe yennaan dhaqiitoo jedhe Mordakiyaan hin dhaqi amaanin jedha balbalarraa dhaqi fidi yuudicha jedhe balbalarraa fiditoo jedhe fardarra waan amma jettu kana otuu tokko keessaan hambisin godhiif raawwannuu fiti fardarra kaayetoo dubbadhu waan balbatte kana ila bara baay'ee balbalarra taa'ee dhokate waardiyaadha waardiyaa jechuun hundumatutti ancufatu fa hundumatu lolata hundumatu ifata waaqayyo boquu kee ol qaba ganama kana leeyyoo geessirraa kaase harka namaa jalaas kaase teessoo ulfinaa siyaafisa gooftichi akkasittiin waaqayyo Mordakiyaan mul'ise haleluuya gaafa waaqayyo nama mul'isu garaa gadditu gammada haleluuya ameen ameen Yesuus goofta Elavati garosiaba. Otuu tokko keessaan hambisin dhaqiitoo jedhe yennaan Mordakiyaan godhe. Duubatti hin deebi'a. Museen haaluma kana keessatti argamatee booddee gaafa dhalatu mootichi dubartootanii akka jedhe kana dubbateen xumuran kedhan. Yoo dhiirate ajjeesaa yoo durbate immoo jireenyatti hambisaadha gaaf kana Museen hin dhalate Museen gaafa dhalatu dubartoonni akkasitti hin jedhan yabooti jedhan dubartoonni warree biroota jajjaboo waan ta'aniif otunii biran ganja'u ittiin jedhe furmaata dhabe waaqayyo diina keetti karaa cufu ganama kana dhukkuba keetti karaa cufu dua keetti karaa cufu ganama kana waaqayyo karaa ittiin qoramaa jirtu karaa ittiin jireenyi kee jeeqamaa jiru karaa ittiin du'a si barbaadan waaqayyo ganama kana fuula kee dura haa dhoksu abjuutti rakkattu waan amma ittiin jeeqamaa jirtu waan amma ittiin ungulaalamaa jirtu kana waaqayyo gooftaan maccaa ganama kana qilleensa nagaasii godha furmaata dhabe karaa dhabe yenna dubartoonni warri biroota jajjaboodha isaan otuu nuyi biran ganja'u isaan goobasoota ayilaa baaraamas waaqayyo godhe gaafa waaqayyo si mul'isuu barbaadu diina keetti karaa cufa gaafa waaqayyo si mul'isuu barbaadu waaqayyo diina kee danqa hamma salphatte kabajamta hamma gatamte barbaadamta hamma boosse gammadda hamma dhokatte mul'atte ganama kana ijoollee nana waaqayyo natti meera si mul'isa ganama kana waaqayyo waan ittiin dhokattatu beekta waan ittiin miidhamtatu beekta waan ittiin jireenyi kee jeeqamatu beekta itti agarsiise waaqayyo ganama kanaa namoota caakkaa keessa deddeebi'an caakkaa dhiiba yeroo baay'ee caakkaa jireenya caakkaa diraa loomama seegeeteya ilo rabashita gavanuu mamando caakkaa rakkina keessa irraa dhiiga caakkaa dhukkubaa caakkaa jireenya keetti caakkaa ta'e dallaa rakkinaa sirraa dhiiga gooftichi haleluuya Yesuus gooftaadha Museen gaafa dhalatu yeroo dhoksuu dadhabdetti ji'a sadiif dhoksitee yeroo dhoksuu dadhabdetti leeladhaan martee walitti maaragdee allaadduu wajjin fuutee laga Abbayyaa qarqaratti gatte hin gatte dhoksuu dadhabde gaa yeroo namni kakuu hin dhokata namni abjuu qabu dhokata namni milkaa'umsa qabu dhokata obboleessa obboleetti maafan dhokaddan jedhin maafan qoraman jedhin maafan rakkaddan jedhin guyyaan kee guyyaa irraatu hin taane guyyaa borii ulfina qabdaat guyyaa kee irra guyyaa borii caala ulfina keenya keessa dhufutu caala maaloo meera dedde ulfinatu na eega jedha amman no kadde mulladda amman gatame barbaadama jedha dubbadha furratti sagalee kana gaafa dhageessan natu dhokatee ture amman mulladda waaqayyo mul'atana jedheera jireenyi koo mul'ata ibsaa gaararraan ta'a biqiltuu ija qabuun ta'a namoota baay'eetu ija kennu jirma ija qabu taatu miila kana
haleluuya yesus gooftaadha fuutee gaafa shingattu mana mootii keessaa waan dhibee nama dhibne wanti dhiban jiru garuu waaqayyo akka godhe intala mootitti dhaqee haase dhaqe namni kakuu laga qarqara jira ati mana teessaa dhaqii lagatti shaaworii galie uffe dhagna dhiqachuu yeroo ishiin laga buutu mucaan bareedan kun hin boo bira darbuu dadhabde miila kana harki waaqayyo si biran darbu akka godhe si mul'isa rakkina kee keessaa si baasa dhukkuma kana yeroo baafatta maal jennaan yeroo kettu kee waan ta'e hingaa yeroo dhokachuu hingaa yeroo ba'u hingaa yeroo wayyoo jechuu jechuun hingaa aadaa deemuun hingaa baqqaan haleluuya waaqayyo ganama kana ijoollee kana mul'isa naan jedha ameen ameen fuutee galte mootiidhaan fuutee galtee mana mootitti galee haala armaana isaa hodhaa guddachaa Museen akkasittiin waaqayyo wal arge waaqayyo akkasittiin Musee mul'ise ganama kanaatis waaqayyo akkaataa qopheessetti mul'isa akkaataa diigamtu qabda ganama kana waaqayyo karaan beekamneen karaa sitti baasa hin barbaadamta hin furamta hin hiikamta hin garanna waaqayyo ilabana seberebe jinama duraba labada nama sagadia gofdago imulata waan silokse si mul'isa waan silikimsa si tufa intufamta galaana si baate deemu kana si gata miila kana galaana rakkinaa kana obbaafatta dhukkuba kana obbaafatta yaaddoo kana obbaafatta ilafana maseegoto joona maaraabaadya dursee bishaanitti irrattan kadhadha natti miira waaqayyo namoota baay'ee mi'eessa jireenya isaanii bara isaanii mi'eessa naan jedha furri waaqayyo gaala namoota baay'ee mi'eessa dhagoftichi Jalalabo severe bere 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 boti kavana masiaba litarre de kevani amando robo shele bene mose kavan waaqayyotu ganama kana namoota baay'ee dhukkubatanii ka maraatummaan oolcha duwarraan oolcha baay'ina dhiigaan oolchaa dhagooftatu bishaan kun bishaanummaan saafee dhiiga oolchaatti geeddareera gaafa bishaan kana dhiqattanii maqaa abbaa ilmaa fura qulqulluu sada waaqayyo tokko wanti hundumtuu narratti aangoon qabu jedhaa dhugaa kaan keessan bakka isin dhukkuburratti naqadhaa garaachaa ta'u rifeensa keessan haa ta'u ija keessan haa ta'u waan barbaade haa ta'u amanaa godhaa waaqayyo gooftaan maccaa namoota baay'ee karaa dafqaatiin keessa darba nam dakkisiisa namoota baay'ee nan ollachiisa namoota baay'ee garaa keessa jiraatan hin balaqqabu namoonni baay'ee nagaa argatu naan jedha waaqayyotu bishaan kun bishaanummaan saafee dhiigaa bidda dhiiga olichaatti geeddareera maqaa dhiiga olitti qulqulluu waaqa Israa'el bishaan kun irraan booda dhiiga fayyisuu waaqayyoo isa waggoota 2000 barnaasiif dhangalee sanaan harraan booda ati haaraadha dhukkubarraa bilisa du'arraa bilisa rakkinarraa bilisa